darbi ta challenge dhuguma challenge guddaatu tura challenge kana cabsitee dabarta Bansawi raajota Oromoo warra ka'anii namoonni baay'een ittiin mataan isaanii galagalu keessaa ati isa tokkodha. Dhuguma raajota saba keenya keessaa ka'anii mataan namoota baay'ee ittiin galagalu turkiish keessaa dhugatanii as gortansi asuma baay'ee Kena dhaggeeffadhu atama kadhachuudhaaf murtoo wayii arga fuula kee dhumatti kadhachuudhaaf waaqayyo akkasnaan jedhe jabalii yeroo fudhadhu namoota baay'een wayii keetiif mataa isaaniitu galagala fakkeenya waaqayyo humna isa dhugaadhaan akkuma kanatti argaa jira baay'een arga beektaa humna sasanyii just kanaka biinin har'aafa yeroo isaan asii ka'an namoonni fuula isaanii dhaabbanne raamamamama juwila hedibenia amen iya anafuatera jalaka anna waaqayyo kasay amen just baka namoonni baay'ee amma mataa dhukkubutti amen I believe in miracle of Jesus Christ wait that amen 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 amma Wabayya haasaan kuni namoota amma ka'an irratti wabayya dubbatan kun waa argaminiif ganaadha. Kan jechee kana laa akkanti ni urgufan ganaa ta'uun jedhe. Iyyaa ana jedhaata. Dhugaan sin jedha. Ameen. Jabaadhu kana dhugamne wanti tokko istaan yookaan immoo dhufa guddaa erga fuula kee irratti garuu akkati gufattee cabdu. Garuu waaqayyo abbaan koo gidduu gala. Waan haaraan harka keetti kenna jedhe waaqayyo. Wanti haaraan harka kee galee. Harka kee galeera. Maqaa sakkaataati. Harka kee galeera. Waggaa lamaan har'aatu beekamaa miti. Sii gale? Sitti meera? Waggaa lama har'aa. Kan biraan jedhu waggaa lama har'aa. Waggaa lama har'aa namoota biroo kee haasaa. Arti keessas qaba. Maqaama Yesuusiin namni wayee kee dubbatu jira. Hatta buqqiftamee yoo jedhamu. Iyyaanaaf ta'eera jedhaaka. Ta'i si ta'eera. Iyyaanaaf ta'eera jedhaaka. Balballi naa banameera jedhaaka. ክብራችን አንተ ሰርገብ ጌታችን ውበታችን ጌታ አባታችን በጨለማ ላይ የሚታበራ የንጋት ኮከብ አንተ አሳክበን ያንተ በመሆኔ ኮራሁኝ የኔ ደስ ይለኝ ደስ አለኝ ያንተ በመሆኔ ኮራሁኝ የኔ ደስ ይለኝ ደስ አለኝ አይቻለሁ በምድር ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ የበላይ ወንድገለብ ልካሉ የኔ ጌታ ብቻ አቻይልለው ኢየሱስ ነው ወደር የሌለው ኢየሱስ ነው
almasiisa almasiisa fudhattu ni amantu Nama fudhat. maal argitee fiddeeti Karaa maskootiidhaan hin argee. TV moo TV keessan. ati peenteedha Ente. aha nu geessisiin jedhani maal isaa dhukkuba inni Ni beekamuudha. of beeka Ni beeka. kottu beeka rakkoo har'a namichi kun hin fayyaa ameen jettu si Haleluya ati eebba guddaa fudhatta baay'isame eebbi kee dachaadha ameen ameen mee iyya eebbi koo dachaadha jedha na dhaggeeffadha waaqayyo Maganda ka? Amma bilisa mo barbaaddu? Bilisa mo yung yuto ko. Fayyuun barbaadda? Fayyuu na mo. Di barbaadda? Baabiraan illee hin jiru ishee. Tole? Ayye. Waaqayyo jireenya kee bilisa baasaa kaasee jireenya kee hin fayya. Amiin? Na dhaggeeffadhaa? Ni dhaggeeffattu? Bakka akkasii. Hasaniin eessatti beeku? Keessatti. Biar kalau Hasan nama jadi biar. Eessatti? Hasan dia cambak kan sudah. Israaj nama jedhamu beektu? Hoy, Israaj nama jedhamu beektu? Serai mata mungkin serainya kembali. Atau Siraj? Somebody, amen! Yaulat, aku ni kasih kamat. Waaqayyo isa para dheeraa sirriisa surraa galagalcheera jedha. Fayyu. Qaba bakka. Ilma kee kana yeroo gabaabaatti fiddan isin fayya. Ishee maraaba. Bakka. Ati waan isaanii fiddeef waaqayyo jireenya kee irratti badhaadhina addaa dhangalaaseera. Na dhaggeeffadhu. Jireenya kee irratti badhaadhina addaa dhangala'eera. Badhaadhinni addaa sirratti dhangala'eera. Jarri kun yoo itti mee boqora kanii namicha sana qabatu kanaaf waan ta'eef baay'ee saffuush. Waaqayyoon waaqaaf lafa kana uume. Abaarsa jireenya kee irra jiru. Ilma kee irra illee abaarsa jiru kana cabseera. Ameen? Cabseera. Abaarsi cabe. Ameen? Amiin jiru. Amin. Amin. Wallahi fayyidu sini akan mereka. Nenek sini, wallahi akan fayyidu. Fayyid ni sunnah tinanggalera bapa. Amin. Baik. Saya jadi furatai buku. Furatai. Yesus ya jena. Amin. Yesus yang fayyisa. Amin. Betul surat bapa. Iga Yesus Kristus nama Nazretin bilisa si basera. Bilisa si basera. Bilisa si basera. Naga guddaa si teera. Atar akaste naga guddaa naga ajaa'ibsiisaa fudhattee galta. Bakka fayyeera ilmi keessan. Isinii fayyee. Fayyinni ilma keessaniif ta'e. Isa duwwaa miti.
namni saddeet bilisa ba'eera sababa kee. Amma na dhaggeeffadhu. Bineensiif isin nyaatu. የሞት ኃይል ካንተ ከዛሬ ጀምሮ ካንተ ተሰበረ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰብሬያለሁ። ተሰበረ ካንተ ሞትና የሞት ስራ ሁሉ ካንተ ከልጆች ተሰበረ። አንተ ዛሬ የመጣው አዲስ ነገር ለመቀበል ነው የመጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ዛሬ ፈውስን ይዘህ ትሄዳለህ። ፈውስን ትቀበላለህ። ዛሬ ትቀየራለህ። ቤት ሁሉ አህመድ ቤክታ Biaka. Esa biekta. Biyyo masatire. Muhammadino. Muhammadis biaka. Esa. Makanya saya makumani. Para saan makumang ka na ijoollee kee keessaa kan dhumedha. Ahmad Hussein. Inni maqaan isaa Muhammad. Maqaan isaa Muhammad. Taata. Isamo samiti lakisano mana Isuma juditi Yesus ko turbe Sena parise kanam tirenya ko Isuma natise Moi chako sirba Gadda ko gammachu Naaf kenne moicha Bani jako lachu Kana balutala Uddana titole Amandino toko Wakayo chukale Inni nagar kare Wae kot Akasya jedha. Akase. Stosi. Kurate. Biyya lafaa Seetana. foon Foon. hojii isaa Hojiisa. Hundumaa. Ganee. yaa Waaqayyo Waaqayyo. maqaatoo Maqaatoo. galmee jireenyaa bara baraadha Baraara. naaf galmees Naaf galme. akka mucaatee keessaa Kamu keessaa. isa tokko Isa tokko. Nasmat Nasimat. maqaa Yesuusitti Yesuusin. nanaman. Nanaman. Ameen. Naida lubaabaa eessatti beeku? Nam jedhamu Kamisa magaashi. isheen kamisin jirti? Maqaa isheen dhaaba. Walitti dhiyaattu Maan jedhamu. beeksamummaan jira? Jira. Talafijaa fi maan jedhamu. Beeksamummaan jira? Jira. Talafijaa fi wanni tala ilmaan talaat. Ilmaan talaat. Talaat. Abbaan shiidhaa. Intala biyya fuudhee. Abbaan ishee. Okay. Sababa keetiif lubaabaan irra bilisa baate. Kanas hin beekani. Nagaan ta'eeraaf. Waan wallaalaa waan hin qabnu kan wallaalaa jechuudha. Ameen jedha callee. Amiin. Dhaqaa nagaa. Ilmi keessan isinii fayyeera. Ji'a har'aa fidii kootu dhugaa baanishi jiraadha. Waaqayyo nagaa guddaa sii kenne. Ati isaan duwwaa fidde har'a bojuuf eebba guddaa guurtee galtaati. Dhaqi nagaa. Dhaqa. Waaqni isin fayyiseera. Kayet. Benar mama. Andan ጊዜ እናገራለሁ አንዳንድ ጊዜ አሁን አፌን ሰሞኑን አስረኛል። ሰውነቴ ቡና በቃ እንትን ይለኛል፣ ይወረኛል፣ ይቀጠቅጠኛል። ከመቼ ወዲህ? አሁን ታምነው አንድ 5 ወር ነው 6 ወር ነው። Manharra Ah. boicha tokko keessee firri du'e kan mannaatee ishee isa ishee በቃ ከዚች ሰዓት ጀምሮ ነፃ ወጥተሻል ማማ። አሜን ሰላም ላንቺ ሆነዋል። አሜን። በጌታ ከየት ነው የመጡት? ድካም ተድካም ቅርብ ነው። በቃ ሰላም ላንቺ ሆነዋል። አሜን። ላንቺ እንደዚህ ነው። እኔ በቤትሽ ውስጥ ግብሻ ያለ ትልቅ ግብሻ አደርጋ ጄቁምሰ አደርጋ sirriidha gidduu kana karaa taraamaan qubsachaa jirra karaa taraamaa ተራ ቁሰ gidduu kana eenyu wajjin abbaa manaa kee jiru
Abbaa manaan koos dugda koodhaan ni fayyeera. Anis ilmi koo immoo gidduu kana kun mucaan jechuudha. Bakka bilisa sinis. Ameen. Torban kana immoo waan dhageessee dhuftee dhugaa baatu qabdi. Ameen. Dhageesse waan dhageessee dhuftee daldalaa wajjin waan wal qabatu arga lagadaa wajjin. Mana nyaataan qaban ture cufee. Taada. Amma cuftee. Ture. Maaliif cufte? Jechuun mana kiraayii dabalaan mucaa da'uu fedhee achumaan Ni cufte. Amma banuu barbaadda amma banuu hin barbaadu dafinatti. nan barbaada. Ottos na nagaa guddaan sii ta'e. Nagaa kee oolu. Balbala haaraa sitti baneera sa'aatii kanaa jalqabee. Ameen. Balbala atammaa dhaqee miti. Kanaa dhaqee miti. Waaqayyo kan keenatti misilayyuu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii bilisa si baasee. Ameen. Qabeenyi kee jireenya kee hundinuu bilisa ba'e. Ameen. Bakka ji'a kana keessa daldalicha jalqabda. Ameen. Baajata isaa eessaa akka ba'u beeku. Ameen. Eessaa akka ba'u beeku. Dhaqii ariifadhu mana nyaataa jalqabu. Hoteela beekamtuu guddaa taataa. Ameen. Dhaqi nagaati. Iyyaanaaf ta'eera jedhaa kaa.